warri feesbuukii kana odeeffachuu baattan share godha. Sagaleen jira. Nama dhugaa dubbatu feena sagaleen jiraa. Yoo jiraate ni jira jedhame. Achi baaneetiin egaa walitti himna. Sagaleen jira. Madda walaabuu tokkoffaa siif irraa dadhabne har'a likki sitti himuun dirqama beekta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota kaayyoo ganamaa jirtu nageenyi badhaadhaa afattu qabattu sa'a namni alaamanni sin nagaa. Oromoon naannoo keenyatti nagaa akkasii wal gaafatti akka isinitti maal jette caccabsa? Mee caccabsaa share godhi guruppiilee si jala jiran irratti. Nama barbaada nama. Warra osoo dhugimmachaa hunda isaa mee fida. Okay, morkataa galatoom. Sagaleen kiyya ni jira. Okay. Galatoom. Okay, galatoom madda walaabuu. Galatoon nagaa maal odeessu waan bobeessaniif waan odeessaniin dhabanii jedha Oromoon gurba. Sagalee dabali. Okay, aga dhumaatti si banaa yaafachuu amma sirrii dhagamadhee yaada. Mata duree kiyya jalaa qabu ani sirbaafillee dhufne sirbillee jiru. Akkuma mata duree irratti kaasuuf yaale ofirraa dheessuun, ofirraa baqachuun, of waakkachuun Oromoo naman gootu. Welcome warri dhuftan, baga nagaan dhuftan. Oromoo naman gootu tasumallee. Maaliif yoo jettanii gowwaa wallaalaa nama gooti malee uf baqachuun uf waakkachuun Oromoo naman gootu. Nama uf waakkatee uf dheessee Oromoo ta'ellee saba ta'ellee hin garre jechuudha seenaa keessatti. Hayyootiin gameeyyiin adda dubbuun hin jirrellee gaafa qabsaayan qabsoo kutaa ofiirraa jalqaban. Iddoo jiran irraa jalqabanii jechuudha. Iddoo bakka itti dhalatan irraa bakka haalli mijaa'eef irraa jalqaban. Isini galtee qabsoon Oromoollee wanti milkaa'u haga aduu irraa hin dandeenyeef maal akka ta'e beektu jalaa oliif hin ijaaran gubbaa gadi ijaaran. Biyya tamtu gubbaa gadi ijaarama. Biyyi gubbaa gadi ijaaramte sabni gubbaa gadi ijaarame tokkollee jiru jiraatuufillee hin taa'u. Gubbaa gadi ijaaruun inni nu kijiba. Ilmi namaayyuu Rabbiinu jalaa ol nama guddisa malee gubbaa gadi nama guddisu. Kana beektu laata? Kana beektu moo hin beektani? Sunachitti qabsoo gaafa jennu qabsoon Oromoo akkamiin madditi, akkamiin dhufti, eessaa kaati, eessaan fiixa baati waan jedhu beekuu dhabuudha. Warra ofiin machaa'u himaa jira. Warra chaappaa gandaa namaa kennu. Waa'ee gandaa isintu nama himaa dhugaa Rabbii. Waa'ee gandaa isin namatti hin himtani. Waa'ee gandaa hiika gandaa isinii himna. Yaa Oromoo hoogganni gubbaadha qabsoo diriirsee Oromoo bilisa baasa jedhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Kijiba. Odde kaamera kanaa wal maali keessaa bu'u seetamoo mucaa. Keessaa seenu feetamoo kanaan ala bilbila. Qabsoon Oromoodha. Jalaa yoo ol kaate fiixa baati malee ijaarsa iddoo jirtu. Karaa jirtu bakka jirtu. Bakka hoogganaa itti jiru yoo diriirtee ol kaate qabsoon Oromoo fiixa bahuu dandeessi malee
gubbaa kana wanti tolaa tokko illee hin jiru. Namni ganda ofii dhalate keessatti maaf vaayiluu argate, maaf sagalee argate jedhee inni nu gubu yoo jiraate hinaaffaadha. Hinaaffaadha, dhugaa rabbii isin hima. Wallaalummaadhas. Namni garii yoo nama fakkeenyatti qabsaa'aa dhalataa Arsii ta'e tokko, fakkeenyaaf dhalataa Harargee qabsaa'aa tokko kan Harargee yoo ta'e fakkeenyatti nama Harargee dhalate tokko jechuudha. Yoon deeggare intalli kun ganda leellisa, mucaan kun ganda leellisa. Maaliif chaampaa gandaa walii kennina? Maaliif barbaachisa? Bar fakkeenyatti asadha obboleessa kiyya obboleettii tiyya iddoo tokko deemuudhaaf bakki ganda waraqaan ganda keessin gaafanne hin jiru. Ganda dhoffachuun maalidha? Gantuudha moo galtuudha moo basaastuudha moo keessummaadha? Kan ganda dhoffachuu na barbaachise. Maaliif ajandaan ji'oota meeqaatiif asirra ture muluun waa'ee gandaati. Ebeluu gandaa. Maaliif barbaachise? Qabsaa'aa jechuun isa humna sabaa, isa humna hawaasaa lagaa ol utubaa dhufu malee isa gubbaa taa'ee ebeluun sun ganda leellisa, ebeluun sun qabsoo gandaa malee kabiraan beeku maxaraqasii hojiin jaan ka jedhu miti qabsaa'aan. Dhugaa walitti himna. Qabsaa'aa jechuun paaworiin qabsoodha akkaataan itti dabalaa deemu. Hiddi qabsoodha hawaasa keessatti akkaataan babadhataa deemu. Yoo jalaa ol qabde. Wixinee namni hodhitan dubartiin akka kiyya wixinee hodhisanii beektan yoo jiraattan masoobifa hodhisanii beektan yoo jirtan hodhaa jalaa ol qabda. Wixinee jalqabda dursa. Mana Oromoo mana citaa keessa jiraataami heddumminni manallee xintoo gaafa jalqabdu wixinee jedhama jechuudha. Ka'umsi waan tokko wixinee qaba. Qabsoon Oromoo wanti bittannooftuuf, wanti fiixa ba'uu didduuf wixineen qabdu. Nama arraan tana qabsoo Oromootitti wixinee godhee hawaasa ijaaraa jiru chaappaa gandummaatti maxxansuun maaliif barbaachise? Harka hanga yoomitti harka dha'uudhaaf goyyoomna nu? Harkuma dhoofna? Garuma bubbeen bubbisna? Waay maaliif? Beekumsa moo siyaasa moo maalidha? Ebeluun sun siyaasan beeku, ebeluun sun dubbiin hin galleef. Namni dubbiin hin galleef sadarkaa duraatti si. Waa'ee qabsoo hubachuu dhabuudha. Isini galte? Waa'ee qabsoo beekuu dhabuudha. Qabsoon eessaa kaatii eessa dhaqxii beekuu dhabuudha. Ati bar atiin dhalli namaa kun kan akka kiyyaaf kee umrii kee ji'a tokkorraa ji'a lamarraa sadarkaa kana geette. Qabsoonis kana barbaaddi. Qabsoon sabas fiixa ba'uudhaaf kana barbaaddi. Qabsoo Oromoo wanti bittannooftu wixineen qabdu. Jalqaban qabdu. Walakkaa malee. Soba malee dhugaan qabdu. Silaafuu waa tokkotti isinin komadhu. Barri keessa jirru bara dhugaan fudhatama qabduu miti. Dhugaa rabbii waa'ee qabsoo Oromoo keessatti dubbachuuf miti. Waa'ee majjireenya keenyaa keessattuu bara dhugaan fudhatama hin qabne keessa jirra. Kanaaf dhugaa fudhachuu dhabuu keessanitti isinin komadhu. Guyyaa fudhatantu jira gatii ta'eef. Dhugaan illee addan fudhatamtu. Isini galte? Dhugaan har'an fudhatamtu, guyyaa fudhatamtu jira. Har'a fudhachuu hin dandeessan taasuma usuu joorkaan baxaabbaxanii isinin naqanii fudhachuu hin dandeessan. Sababbiin zabanni barri keessa jirru bara dhugaan fudhatama qabdu miti. Isini galti miti? Bara dhugaan fudhatama qabdu miti. Kanaaf isinin komadhu. Lammaffaadha. Warri asirraa dannastan, warri asirraa oduun dhugin machooftan, dhugaa rabbii, warri haraqee dhugaa hooggana qabsoo sabaatiin sigaara dhuga jettaniitiin suusi itti ka'ee jettanii. Anillee gaafa siyaasa eegalu akkuma keessan kan abbaa arge eksiirra kaa'a, abbaa arge suuraa gadi gara galchaa ture. Bilchinna siyaasaattu isin keessan jirre, bilchinna qabsoo Oromoo hin hubanne, dhalattuudha isin. Reef waa'ee Oromoo baraa jirti. Nama akkanas jiruun beekne narra dawwalee
anis gaafa waa'ee Oromoo akkana bilcheessee hayyuu dhiyaadhee beekatti dhiyaadhee qabsoo Oromoo keessa ture bilchinna horatini akkuma keessan kana maal ta'a ture abbaa arge suuraa gaddeebisaa abbaa fedheen gantuu jedhaa abbaa fedheen ilma gandaa jechaa ture isinillee warri waggaa lamaa kunneeni jechuudha warra dararaanii fidhaan hin jiru jennaan suuraa keessa as baastan kunneeni bilchinna siyaasaatti isiniin galle isinirra laalu kanaaf koomentii jala isin takaraakkaruu dhiisaa barra kanaaf usu waan isin barreessitan hunda arginu waa dubbannee deebisuullee usuma dandeenyu hanqinna waa hubachuu dhabuu gatii ta'eef isinirra laaluu dhiisna okay waan biraa bakka isinii kenninee tiimiti dhugaa rabbii isiniin jechaa jira hamilee keessan tuquu fi miti obboleeyyan warri usuun dhugin machoostan warri usu waa'ee gandaan beekin chaappaa gandaa namaa kennitan anis gaafa waa'ee siyaasaatitti dhufu akkuma daawud isaa gadi gara galchaa ture baran garuu guyyaa lama qofa suuraa isaa gad deebise sana booda hammeenya yookaan guddaa diqqeessuun gaarii akkan taane waan beekuuf innise hoggana Oromoo keessaa guyyaa takka suuraa daawud isaa gadi gara galcheen dhugaa rabbii isiniin jedha kanachirraa hafe hoggana tokko eksiirra kaayeen beeku abbaa fedhe eksiirra kaayeen beeku maaliif beektu bu'aa hin qabu Oromoo yoo danda'e wal gorsa yoo dadhabellee walii dhossa aadaa teennaa miti kanaaf warri usuun dhugin machoostani warri dubartiillee kan qamisii baafattanii gubbaa kanan maraattani warri dhiiraallee kan qabattoo baafattanii maraattani bilchinna siyaasaa hin qabdan umriin sadarkaa siyaasa keessanillee waggaa lama abiyyi wajjin dhuftan isini galte wama fiddan fidaa dhugaa walii himuun firummaan balleessuu jedha Oromoon ilaame warri as gubbaa as yaatanii maraattan warri as gubbaa waan hin taane guddaa diqqeessitanii mucaa jaarmaan jiru eenyu Sa'ad baay'ee kabaja baay'ee jaaladha ammallee namoota akka qeerroo akka Sa'idi baay'ee barbaanna baay'ee nu barbaachisa Oromoo keessatti garuu Sa'idi hanqina qabda annama kaleessa jaaladhu beeytu amala tiyya keessatti annama kalee faarsu tokko dhayoonni hammeenya dalage diinan godhu kabaja dura qabuuf san inuma qabaafi because jaalalaawwanniitii miti nu hubanneeti waa tokko nama keessa laaleneetti namni kan nama faarsuuf adda faarsaa boru arrabsuun aadaa teennaa miti hin barbaachisu rabbillee kana hin jaalatu seera namummaa keessallee tun hin jirtu Sa'id baay'ee si kabanya ati uduma dhugaa dubbattuu ni jarjarta tokkoffaa jarjara kee sirreeffadhu please biraan ga'a ijoolleen fireendummaa isaa qabdan biraan ga'a sheer godha ni jarjarta jarjara kee sirreeffadhu si jaalanna ati nama yoo dubbatellee dubbiin sirraa tolu nama namnis dhageeffatu ammallee nu buli garuu ni jarjartaa sirreeffadhu Sa'id nama yoo rakkoon nama keetitti nama kutaa keetitti dhalatee gare si dabalan nama dheessee gare san keessa fiigu keessa ati nama tokko takka lama sadiin qabxii si qaba yoo wakkatte gaduma si baasa si galti miti ati nama ofirraa dheessu koomentii argachuudhaaf social media irratti faarfamuudhaaf ofirraa dheessuun nun barbaachisu uftaanee waltaanee biyya ijaarra nama ofii ta'etu namaaf ta'a namni namaan ofiif hin ta'in eenyuuf hin ta'u haadha isaatiif hin ta'u namni ofiif hin ta'in harmee isaatiiyyuu hin ta'u abbaa fedhe haa ta'u Sa'id jeneraalli ati gadi buustee xinneessitu qanii ati siyaasaaf asirraa shubbistu buqqaatota kutaa Oromiyaa keessa jiran bakka danda'etti namni bishaan biteetti qabaa jiru jeneraala malee si'ii miti si galti miti kabajaaf ulfinna abbatuuf jalaa kaasaa kabajaaf teessoo abbatuuf jalaa kaasaadha Oromoon kabaja si qabna ammallee
sagalee saba keenyaa taatee akka itti fuufnu ni barbaanna. Hamilee kee tuquun barbaannu. Garuu uf sirreessi. Namni dubbii keessaan ni dogongora. Ati rabbii miti gatii ta'eef ni dogongorta. Garuma bubbeen bubbisuullee bubbisin Sa'iid. Gara bubbeen bubbisuuni nama galaafatti. Hamilee nama dhabsiisti. Fudhatama si dhoggiti xumura irratti. Harkaan fudhatama ofin dhabsiisin. Namni akka keeti, qeerroon akka keeti murna faana shubbisuun wallaalummaadha. Murna faana hin shubbisin. Dhaamsa Sa'iidiiti inni kun jechuudha. Dubbii waa'ee ofirraa baqachuu, waa'ee uf dheessuu, uf waakkachuudha. Kanumaa yoo gabaabse ka fudhatu ni fudhata. Ani Aashaan jechuudha. Ani kaayyoon ganama ganda itti dhaladhe irraa dheessuu nan barbaachisu. Anamma amala kiyya keessatti namoonni sooshaal miidiyaa kanarra na beektani. Anaa kutaa namaa tuttu gartanii beektu. Anaa hoogganaa kutaa biraa dhaqee arrabsu argitanii beektu. Arrabseen beeku. In arrabsus. Wanti narrabsine maali beektu? Namni kutaa ofii jaalatu, namni kutaa keessaa bahe kabaja qabu, kutaa namaan xiqqeessu. Nu yoo dandeenye gadi buunee oduu dhiisnee asirraa shubbisuu dhiisnee lafarra ijaaramne hawaasa keenya deeggarra malee asirraa maraataan oollu akka maraattuudha jechuudha. Sabboonummas miti gaa. Beekumsas miti. Abbootiin keenya seenaan ijaarraan seenaan jaarraan qabanis seenaan waaqoo qabanis kanaa miti. Kan nadhiin qabus kanaa miti. Waan abbootiin teenya hin qabne hin barannu nuyi. Baraan ragadduudhaa miti nu gadaan raganna malee nu baraan hin ragannu. Akkuma barri nu godhes hin taanu. Abbootii teennatu hin qabne jechuudha. Yoo dandeenye seenaa isa itichinee dhalootaa dabarsuudha. Yoo dadhabne immoo cadhisanii ilaaluunis furmaata taati. Dhageeffachuunis furmaata. Dhageeffataa turre bar asiin nu ba'ee jennaan dhufne. Nama qeeqamuun na aarseetii miti. Wanta icciitii Oromoon hin beekne tokkotu jira. Jeneraal Kamaal Galchuu qeequun humna laaffisaa ni xiqqeessaa je'anii namoonni yaadan yoo jiraate wallaahi billaahi qeeqninii fi shirri kamiyyuu jeneraala kana duubatti deebisuu hin danda'u. Osoo waan arma dura sarra ga'aa ture Oromoon quba qabu ta'e akkuma nuyi osoo waan darbe Oromoon quba qabu ta'e namicha kana quba takka ittiin kaasan sila maal goonaa dadhabna jedhanii dhiisan. Hamtuun dhufte namicha numaa ni jabeessiti. Ni cimsitii isiniin jedhe bar fuulduratti deemsisti. In dadhabina. Isin chaappaa gandaatti rukuttaniif illee inni nama saniif jedhe of duuba deebi'uu miti. Soomni hanga gaaraa kana tuulamullee dhugaa hamma kirriititu tabba nama baasa. Tana asumatti fixa. Tan biraa deeggartoota gamaa gamasii kan misaa'ila walii dhukaasaa ooltan. Hoogganni Oromoodha. Hamma fedhe wal nyaatu, hamma fedhe wal jibbu barcumaa isaaniitiif dhufanii araaraman. Garuu namni jidduu isin fidu hin jiru. Maa galata dhabdu? Sababa keessan akka dhaabbileen Oromoo facaartu quba qabdu. Misaa'illi keessan akka dhaabbilee Oromoo addaan fageessaaru quba qabdu. Yaa daasbooraa garaa guuttatee as yaa'ee iyyaa oolu. Tokkoon namaa kan kadhateetiyyuu daataa ofii guuttatu. Kan dalagateeyyuu dafqa ofiitiin hin bulle jechuudha. Olollii fi koomettiin keessan, maqaballeessiin keessan Oromoo tokko godhaan jiru yoo dandeettan pilis dhaabadha. Dhiiga qeerrootiin qoosaartani pilis dhaabadha. Imimmaan haadha dhiiraatiin qoosaartani mee dhaabadha.
caaltuu Huseen yaada kennachuu mirga qabda. Baga barreessite. Koomentii keellee hedduu isaa koppii godhee kaa'ee jira. Yoon jiraadhe wal saalfachiifna. Maaliifi wanti hunduu ni jijjiirama. Gochillee hooggannillee wanti kamuu ni jijjiirama. Waan si kabajuun maqaa kee kaasee osoo namoota tokko ta'ee maqaa isaan dha'u dhiifamas naa godhi. Maasin jechuu barbaade takkaa jeneraala deeggarteen beettullee takkaa waa isa maal wama ta'e kamiinuu jeneraala deeggarteen beettu ati. Kana ubbeeki lammaffaa. Forofaayilii irra nama godhachuu yoo deeggarsa sitti fakkaate sun beekamtii keetiif yookaan hawwii kee waan si tole tokko forofaayilii irra kaattee jedhama bakka. Inni sun deeggarsan jedhama. Ati jeneraala hin deeggarre balfa gandaallee nageesse wanti jettullee hin jiru. Yoo dandeette obboleettii tiyya. Dhugaa rabbi arrabsoon ati qanii tokkoffa koomentii isaa jala keettee nama waa yaaduuf ati micattiin sammuu bareedduu qabdu tun ola deemtuun tun nama guddaa akkas jechuun akka aadaa Oromootitti safuudha. Ta siyaasaa isti azdeebina. Ta siyaasaa isti azdeebina jechuudha. Guddaa diqqeessuun guddaa gadi buusanii ilaaluun maal jedha Oromoon beektaa? Guddaan maal nama guddisannaan guddinna ofii qabuufi xinnaanoo jennaan xiqqeenya ofii qabuufi. Anumaa hoogganaa Oromoo gantuu ta'ee yartuu ta'ee gadi gara galchee koomentii gadheetti kennu yoo argitan naffida. Kanaaf waa'ee safuu cimsee isinitti hima shamarran kenna. Kanaaf caaltu ati jeneraala deeggarteellee beektu yoo deeggarteellee yoo suuraa irra kaatti sun deeggarsas hin jedhamu hin deeggarinillee. Yoo akka Oromootitti nama waa yaadu nama waa hubatu nama ola deemtuudhaati. Guddaa si olii kabaji. Abbaa fedhe haa ta'u siyaasa dhiisi siyaasa keessaa ba'i. Guddaa kabajuun si fayyada. Aadaa teenna amantii teennatu jedha. Tanaaf maqaa kee kaasee sitti mee galatoon. Okay, waa'ee nama dhumu. Micayyoo sana waan kabajuufi nama waa hubatulleedha. Adeemsisii irra jirtu gaarii waan hin taaneef koomentii si ilaalee waan hin deeggarre tokko maaliif akkas jedhan waan deeggaranii nama san waliin hin dadhabne tokko akkas maqaan tolfachuuf dhammu maali? Caaltuun deeggarteen beektu jeneraala hin deeggarinillee. Yoo jeneraala deeggarteef gandummaa sin jedhan ta'e pilis hin deeggarin. Ati deeggaruu dhabdee fi jeneraala irraa wanti bu'uun jiru wanti dabalamuufis hin jiru. Kanuma dhumati. Warra gamaa gamana taa'ee dhaabbilee jidduutti oduu hafarsu. Propaganda bocee kaasiin baasu. Ajandaa haarawaa guyyaa uumee kaasiin baasu. Dhiiga haadha qeerrootiin hin taphatina. Bar haati tokkicha ofii dhabdee adda nama isii achi ilaalu dhabdee teetti bar tokkicha isii kan daldaleetti isii jiraachisu. Isin garuu as gubbatti qoosaa ooltu. Kan harmee Oromiyaallee guyyaa takka imimmaan akkana irraa xuruurteen beekne marti. Kan rakkataa Oromooti baqataa Oromooti laal bishaan haayilaandii tokko bitteen beekne marti. Asirraa ol baatanii ufa farsaan olinaa isinirraan bareedu. Yoo dhuguma qabsaayaa taatan deemaa wallahi baqattoonni kutaa Oromiyaa hunda keessa karaa irra bula. Deemaa qarqaaraame kijibdoota. Dhuguma sabboonummaa isinit dhagayama. Shiishaa keessa ol bakkisaa ooltanii qabsaayaa hin godhinaa dhiigatu nu danfa bakka kaanee bakka irra geenne beenya waan ta'eef. Hin fakkeessinaa. Yoo jireenyi dhuunfaa keetii sitti toleeraa ta'e Oromoo hundatti akkasuma toleera sitti hin fakkaatin. Hanqina nama tokkoo himuudhaaf kan koo hanqinni maali jee uf gaafadhu. Qoonni nama tokkoo hagas qawuu qaba jechuudhaaf kiyya qoonni hagamgaa maal qoodeera jedhi uf gaafadhu. Akkas jedhiiti uf gaafadhu jalqaba. Jeneraal Kamaal Galchuuti maal gootaniirtan kana gana hunda isarraa isin dadhabaniif maal gootaniif wanti isin gootaniif maalidha?
mee hamilee kamii isa qeexxanin jee bar hamilee kamiin maal keessantu isaa isin wal qixxeesse waa hoogganaan qeeqamuu qabaa hoogganaa qeequun mirga jedhameefi I'm sorry baay'ee dogongortaniirtu akkas taanaan gurbattiin tunillee wallahi si arrabsa afaan kee qabi amarra koomentiin kenni baalagitti wallahi si arrabsa maqaa kee kaasee yoo ata siddeebite hin barreessin as jalatti waan takka ani qoosaan na biran jiru waanuma hoogganaan qeeqamuun rakkinnan qabu jedhameef akka wadala harree afaan meetira meeqa badhisaa in oolina seenaanis isin gaafata seerrillee isin gaafata cubbuudhaa dhiisa yaa oromoo maaltu akka gabrummaa tana jalatti uduu baay'inna qabnu uduu beekaa qabnu nu hidheen beeynu dhugaa qabsaayaa hin dhossinaa dhiisa haqa qabsaayaa dabsiteerta oromoo dhiisin dabsini billaa aleek oromoo haqa qabsaayaa kaleeffadhallee dabsiteettaa dhiisi hin dabsini kanaaf bilisoomuu dhabne oromoon cubbuu biraan dalanne haqa qabsaayaa dhossa oromoon haqa nama isaatiif jedheetiin ibiddaa of kenne dhossa haqa isaa dhossa oromoon kanaaf bilisoomuu dhabne nuti cubbuu walirra hojjeta oromoon nama isaaf jedhee ala bulu xiqqeessa oromoon kanaaf bilisoomuu dhabne dhugaa walii awwaalla wal xiqqeessina kanaaf bilisoomuu dhabne oromoon waan biraa miti hindi cubbuu biraan dalanne oromoon beektu kanaaf please gamaa gamana teessanii dhaabbolee walitti hin buusinaa yoo dandeettan yaada araaraa yoo dandeettan walitti fiduuf yaalaa malee waan hin taane dhaabbolee oromoo jidduutti hin naqinaa dhugaan dabuun nama jallisti nama aarsiti dhugaan dabuun nama aarsiti hundaayyoo kan dhugaan na aarsine maaltu na aarsa dhugaan dabuun kana aarsine nama ta'ee maaltu na aarsa wanti na aarsu hin jiru kanaaf yoo dandeettan oromoo waliif fidaa malee yoo dadhabdan deemaati bakka jirtanii ijaarama lammii keessan kutaa kamaa ta'u rakkataa qarqaaraa santu qabsaayaa nama godha santu sabboonaa nama godha dhaloota waa lafa kaayaa amma dhaloota arraba dhaalchistu isinii sabboonaan warra dhaloota arraba dhaalchisu warra dhaloota qeeqa dhaalchisu isinii sabboonaan billaaleekum sabboonaan isinii miti dhaloota waan akkanaa dhaalchisuun fokkuudha waan abbaan hojjetu ilmis hojjeta waan haati hojjettu ilmoonis hojjetti dhaloota hammeessaa irra maytu kanaaf dhiisaa ofirra isinin fayyadu dhiisaa yoo dandeettan sababa keessan an akkanaaf fakkaatutti akka nama hubateetti dhaabni dhaaba kana qeeqi jedhee si ajaju tokko hin jiru ufii keetii uffacaasaa ooltaa sirra miseensa dhaaba kamiyyuu ta'e kanaaf irraa qusadha inni biraa qabxii lammaffaa irratti dhaamsa miseensa yookiin deeggartoota paartii biyyoolessa oromiyaatiif wanti an yaadadhu bara 2017 paartiin kun paartii kallacha walabummaa oromiyaa ture maaliif kaase beektu waan arrabsoon qabuuf warri paartii kana jalatti kooluu galtanii miseensa fakkaattanii deeggara fakkaatanii garee biroo arrabsaa ooltan paartii biyyoolessa oromoo deeggaruun jedhamu xiqqeessuu jedhama malee serious deeggarsan jedhamu xiqqeessuu jedhama malee ani paartii kana ni deeggara paartii biroo arrabsee beeka hin arrabsus yoo danda'e yaada jallinnaa kan irra jiru arrabsoo takka suuf keessaa hin qabne sarara lamaan takka ni barreessa
arrabsuu dirqama arrabsuudha hin qabu. Dhagaa irra darbuu hin qabu. Maaliif Oromoo fayyada malee Oromoon fayyadu. Hooggana kana namni xiqqeessaa jiru tokkoffaa irratti warra miseensa paartii biyyoolessa Oromiyaa ofiin jedhudha. Kana bareechaa beekaa. Paartiin biyyoolessa Oromiyaadha. Dhaaba kana arrabsii, dhaaba kana eksii irra kaa'e jedhee waan si ergateef hin qabu. Dhugaa walii himuun firummaan balleessitu. Paartii kana guddina isaa feetanii paartiin kun akkuma jedhame yoo kan gandaa gochuudhaaf deemtan malee gamana dhaabattanii gamas rukutuu dhiisaa. Dhaabas hin fayyadu, Oromos hin fayyadu, isinis hin fayyadu. Bu'aan isaa 0-0dha. Kanaafuu dhiisaa irraaf qusadhaa. Paartichillee hoogganni dhaabaallee kana hin ajaju, heeraaf seerri paartii kamiyyuu hin ajaju kana. Heeraaf seerri paartii kamiyyuu murna san deemii arrabsi ka jedhee si ajaju hin jiru. Ufii mallattoo san moggaafattee nama arrabsaa, nama xiqqeessaa, guddaa xiqqeessaa, Oromoo gamaa gamanaa waliin rukutaa oolta malee paartichi akkas jedhee si ergate hin jiru. Yoo kana akkamitti yaaddaniiti? Dhaabichaa yaaddamu dhimma keessan ibsataa jirtumu dhimma keessa ibsachuu yoo taate akka kiyya kana as ba'aati yookiin mudhadhaa dubbadhaa yookiin immoo mallattoo waan sanii dhiisaati ufii keessanii ba'aati yaada keessan ibsadhaa. Paartii kamtu dhaaba san arrabsi jedhee nama erga hin jiru. Paartiin biyyoolessa Oromoo kutaa kamii irratti duuli jedhee kan nama erguullee hin jiru. Paartiin biroollee ni erga jedhee hin amanu. Yoo yaa namticha paartii jala dhaabattee mallattoo paartiidhaa fudhattee yookaan hooggana paartii sanii profaayilii irra godhattee kutaa biroo hayyuu biroo arrabsaa ooltu yoo beekaa taate ufitti amantumummaa waa'een saba keetii garaa si nyaate ta'e ufii keetii ifatti bayiiti yaada kee ibsadhu. Dhaabicha saniif bu'aa hin qabu, hin barbaachisus. Seenaan akkasi gaafatu hin dagatin. Waggaa 100 addunyaa kanarra hin jiraattu. Yoo dandeette gaarii yaadi, gaarii dubbadhu, gaarii hojjedhu. Yoo dadhabde immoo itti dhiisi. Qabxiin dhumarra akka hin daganne xumura gaira sagantaa kiyyallee. Ufii wal xiqqeessuuni Oromoo tana ammallee waan galaniin ji'aa baran. Miidiyaa kanarratti agaaz baanee mudhannurraa Oromoo moo wal arrabsitu, Oromoo moo wal xiqqeessitu, Oromoo moo kutaa walidduu argina. Garuu bu'a firii isaa dhabe. Gabruullee yoo facaasan firii argatta, waanuma kamiyyuu yoo facaaste firii isaa wanni isaa argatta jechuudha. Garuu warra asii achi wanyaachaa oolu kana firii isaa dhabe. Eenyuun gammachiisaa jirtu? Eenyu gadi? Eenyutu eenyu ol, eenyu gadi? Namni nama baqqaa, namni nama qixa. Hujii isaatiin walaasaru. Amma namoota tokko fayyogguun taa'ee tajaajila suuraa jeneraal Kamaal galchuu profaayilii godhachuun Jawaariin jibbuudha. Siyaasa akkanaati sammuu keessaa qabdan. Nama meeqatu keessaan dawalee suuraa jeneraaltichaa kaasiinaan jettan. Jarana kun siyaasa moo beekumsa moo doofummaadha? Amma namoota akkanaa kanatuuyyuu waa'ee siyaasaa dubbataa oola. Kan suuraa jeneraalaa godhachuun Jawaariin jibbuutti fakkaatu. Kan suuraa Jawaarii godhachuun Kamaaliin jibbuutti fakkaatu. Maalinni kun? Please beekumsaa miti inni kun. Ayyaada kiyya ibsachuuf dhufe adda nam tokkollee invite godhu. Sagantaa yaada fuudhu yoo jiraate sagantaa biroo irratti sinsimadha addaaf dhiifama naa godha. So kanaaf
wal xiqqeessuun Oromoo bu'aan qabu. Mee saboota biroo fakkeenyatti mee sabootuma amma diina keenya jennee sooshaal miidiyaa kanarratti ilaallu dhugaa rabbi aadaa akkanaan qaban. Garuu sabni Oromoodhaa uumamaan barumsaan aadaadhaan safuudhaan duudhaadhaan gameessin jiru ittiin fayyadamnu maal qaba? Wal xinneessuun ofii keenya mogolee wal buusuu ta'a malee diina tokkoyyuu mogolee hin buusu. Amma warra waa arrabsu kana usuu Oromoon waraana bitataa Oromoon waan tokko godhatee diina kana lolee ofirraa baasa jedhaniiti. Namni waa kennu nama muraasa bar. Namni waan qabatamaa godhu sifaana fiigu nama muraasa. Garuu qabsaa'ota afaanii kana dadhabne in dhageeffatu iyyuu baramma namoonni hedduun nan dhageeffatu ana laalee waan an fakkaadhu ajjalan naa barreessa. Nama akkanaati kan siyaasa Oromoo asirraa borcaa oolu. Nama akkanaati kan kutaa Oromoo waliin tumaa oolu suuraa mallattoo dhaabicha kamiyyuu fudhatee jechuudha. So yaa Oromoo kuni tabbas nun baasu bakka barbaannus nun geessu. Inni biraa gudunfaa yaada kiyyaa Oromoo harka dhaa'uun garuma bubbeen bubbisa bubbisuunis bilisa naman baastu walabummaallee namaan fiddu. Oromoo dhugaa rabbii yoo isinitti hime kallattii bilisummaarra nu baasuuf kallattii walabummaa kallattii birmadummaarra nu geessu irra hin jiru. Sababbiin Oromoon karaa san dagattee jirti. Oromoon gaafni bilisa baatu aniin asirraa adda dhufee iyyullee waan danda'e bakka jiru niitoorkii daataa kenna hidhee qabsoo sabichaa yoo diriirsedha. Kanachi gubbaa mee amma kutaa Oromiyaa hunda keessa caasaa OPDO malee caasaa ODP malee maaltu jira? Qabsaa'ota yeroo ammaa kana saba keessa deemanii caasaa isaanii diddiriirsaa jiran chaappaa gandaatti kenninaa jechuudha. Mee habilee kami dhuguma rabbii isiniin jedhaati mee amma isin warri asirraa iyyaa ooltanii gaafii kana mee qoosaallee fakkaatti dhugaallee fakkaatti. Dhuguma isin haguma jeneraal Kamaal Gachuu saba kanaaf qabsooftaniirtanii? Dhuguma haguma isaa qabsooftanii akkana dadhabdanii akkana aartanii? Bari isin dhugaa rabbii isiniin jedha. Hay safuutu na dhoggaa isiniin hin jedhu. Silaa waa hamtuu isiniin jedhe safuudha dubbittiin. Ilaa wanti uffata saayizii kennaan bitannuufi akka nuuf ta'uufi. Uffanni illee likkii kennaan bitama miti. Dubbiin illee uduu likkii kenna taate wanti dubbannu. Nyaata illee haguma garaa keetii nyaata miti. Dem fokkataan si bule. Fokkataa namaan jedha. Fedhisi ilma haadha jala dhufe. Uffata illee jechuudha. Uffata illee wanti likkii kennaan bitannuuf akka nu ta'uuf dubbiin illee uduu likkii kenna taate baay'ee bareeda. Humna keessanii oli naasayina dandeettanii keessanii oli dandeetti keessanii oli iyyina. Uf madaalaa deemame bakka hin geenne ni ixatina bakka isin hin nyaanne hin hooqatina. Likkii keessaniin deema namni yoo likkii ufiitii uffate likkii ufiitiin dubbate irraa bareeda. Alba'aan olinaa dhugaa rabbii isiniin jedha. Ayyaada koo fixee jira. Haga Feesbuukii kana banes laayivii seeneen beeku. Namni eganaayyuu ni seena jedhee yaanne yeroo yaanni akka har'aana aarsa yoo jiraate ammas deebi'ee dhufa. Angasiif okay, Umar Hussein. Okay, mee Kamaal qabsoo fuudhee gandatti galcheera jenne akkumatti jettittu haasofname jenne maal rakkina qaba Arsii yoo bilisa baate fakkeenyatti. Arsiin bilisa baate jechuun fakkeenya Oromoon bilisa baate jechuudha. Wallagga bilisa baate jechuun Oromoon bilisa baate jechuudha. Harargeen bilisa baate jechuun
Oromoon bilisa baate jechuudha. Maal Arsiin maali naannoo biraati? Arsiinis Oromoodha bar. Tokkoffaa kun wallaalummaa ta'uu hubatama. Dubbiin kee maalirraa akka madde niitoorkiin dubbii keetii eessaa akka ta'e beekaan ni hubata. Amma yeroo baay'ee ani walloon baay'ee jaaladha. Walloon baay'ee dinqisiifadha. Sababbiin haa tumamtullee haa waraanillee garaan itti duulu bilisummaa mataa ishiitti waraana ofii qabattee jechuudha. Hidhannoo ofiitii ooltee bultii jechuudha. Sigal baay'ee natti tolti jechuudha. Kutaan Oromoo kamiyyuu su akkasi hidhannoo ofii jabeeffateetiin diina isa faccise ofirra faccisaa jiraate natti tola. Arsiinis Oromoodha obboleessa kiyya deebii gabaabduu. Sigaltee soo akkasitti hubadhu malee gandaa qabsoo gandaa akkasitti yoo hubatta ta'e ati waggaa 100 waa'een gandummaa kun diinummaa si fakkaata. Ganda jechuun tokkoffaani iddoo itti dhalattee jechuudha. Iddoo itti dhalatte sanirraa qabsoo sochoosuun ijaarumsa lafa hidda qabsiisuun rakkoo waan qabu miti. Sigalte atis usuu naannoo kee keessa dandeessee uduu dubbiin akka afaanii kana ta'e jechuudha. Dubbiin akka koomentii kana ta'e naannoo keetitti akkas goote yaa bo wanti akkas namatti tolu hin jiru beeyta. Wanti akkas namatti tolu hin jiru. Usuu dandeessee akkas goote. Garuu dandeettee hin goote dubbiin koomenticha bichaadha. Sigalte si deebisee natti fakkaata. Kana fakkaataa na dhiwaa taati qoosi. Ayyaada koo yeroo fixe dhufte na dhiwaa taa sheer godhii gruppiilee irratti hin ta'a. Kana fakkaata. Nuti ganda ittiin dhalanne kana ni boonna ganda Oromoo biraatillee kabaja qabna. Yoo dandeenye mee amma fakkeenya Oromoo Arsii kana yoo fudhattani Oromoon kutaa kam keessa yoo beela'e Arsiin irraa naftu. Oromoon bar lafa namaa kenniti. Oromoon Arsii bar lafa isiirra Oromoo kutaa meeqaatti dhufee jiraata. Waa'ee Arsii kanaa beekuu laata namni kun qabsoo gandaa Oromootiyya meen dogongorina. Arsii yoo jabaatte isinumaaf malee diina faccisti malee saban faccistu Arsiin. Kamiyyuu kanaa miti usuu waan kanaa oli Arsii irratti kan odeeffame ta'e ejjannoo kennanu akkanas sekendii takkaaf akkanan daddaasinu. Akkanan daddaasinu sababbiin ufitti amanna. Namatti namannu nuyi. Jeneraal Kamaal Galchuu boru dhaabi dogguu irraan bilbilame laayivii afaan bansiisee nama dhaaba koppii godhataa beektaa daldalloonni feesbuukiidha. Nadhiwaa taatillee koppii goote maal isiniin jechuu barbaada? Itti himee fixee jira. Irraan na jalaa bilbilame. Warri invaayitii barbaadani ani yaada kiyya fixee jira. Nama invaayitii godhus nama dura wal mormaa turreessuu ta'e bareeda. Maaliifi infakkeessin gurbatti Jawaar abbaa dhugaa ka jettu kun infakkeessini Kamaal Galchuu boru hiree biraatiin jijjiiramuu danda'a. Nu namatti namannu. Jawaaris siyaasa isaa jijjiiree iddoo biraatti boru ga'ee biraa keessa galuu danda'a. Hawaasummaa kennarraan jijjiirru hawaasanu murnaa miti dhaabaa miti hawaasa ejjannoon kenna tokkicha. Yoo dandeenye Oromoo beela'e bishaan bituufi yoo dadhabne immoo ufuma kenna waan gaarii yaadu dha malee amma isin billaalee kumi warra bareeda faa irka bareeda nama fa warra fiizik fotoo nama fa deeggaru baay'ata bar feesbuukii kanarra
dhugaa rabbii warra suuraa namaa deeggarufaatu jira. Warra garuma bubbeen bubbisu. Akkuma dura jalqabarra jedhe bilchina siyaasaa dhabuudha waan ta'eef isinirra laallamu. Akkuma kenna deemtanii siyaasni kun maal akka ta'e qabsoon kun maal akka ta'e erga hubattanii akkuma kenna kana qajeeltanii as deebitu. Dhaabbattani kunis akkas ture yoo san isinii galti adda isinii galuu dhabuu keessaniif isinitti naaruwan dhugaa rabbi isinirra inaalu dhalattuudha. Isin dhalattuun adaduma ol guddattuu waa baraa deemti. Isin amma cimummaa siyaasni maal akka ta'e jalqabniif xumurri qabsoo Oromoo maal akka ta'e hin hubanne. Warra reef tana koomentii lallaalee Jawaar dhageeffatee munyuq jechaa jiruudha jechuudha isin. Kanaaf isinirra laaluu beektu. Yokkuu isin koomentii jalatti gadtarreessaa ooltanillee isinin mormu. Sababbi isin dhalattuudha. Ganaadha. Waa'een Oromoo isinin gal ganaa hubattu. Gaafa hubattan immoo nama guddaa taatu. Sammuun nama guddaa taatu jechuudha. Warri na gaafachaftanii numan jira. Kunoo jiraannaaluu dhufe. Kanaafi arrabsuunis faayidaa qaba jedhee yaadu xiqqeenya malee. Si miidhaa beektaa tokko ufuma keetitti miidhamta waan daladdu kamiyyuu. Wanti ati itti miidhamne qofti yoo gaarii yaadde qofaadha. Dandeessamee gaarii yaada. Namni kamuu hiree kamuun jijjiiramuu danda'a. Hawaasa waa dalagaa koomentii qofa sun taane hawaasa waa dalagaa. Rakkataa keessa iddoo jirtanitti isuma qarqaaraa. Ufuma keessaniyyuu mee wal ijaaraa bakka jirtanitti. Ta wal ijaaruu hin dandeenye marti. Tinirraa jedhee asirra fiddi wallaahi billaa lafa aarsitu osoo danda'ame as keessaan jimjim isin godhanii. Hin danda'amu malee. An dubbii fixeera deemuu ni dandeessu amma. Kanaa ol isin dhaabsisuu isin rakkisuu hin barbaadu. Warri sheergoo san galatoomaadha. Warri biroo immoo guyyaa biroo walitti deebina. Maaliif beektaa? Laayivii kanan bahuu jedhee kakadheera. Dhugaa rabbii. Garuu waa'een Oromoo akkasii miti. Waa'een Oromoo eega keessa keetii uumameerraa yeroo simacheessu jira. Ati amma gurbaa Jawaar abbaa dhugaa jettu kuni yaadaan nama mormuu dandeessaati. Ati moo sombaafillee albe'e jedhe. Isin mormii nama hin barbaachisu tokkoffaa isin sa'aatii kana waa fudhachuudhaaf sammuun keessan kun qophii miti. Fakkeenyatti amma mee biyya qotee bulaatii baane anis intala qotee bulaati. Kuni barka haadha kiyya dura dhalate dullatti naan jedha billaalee kun dhugaa rabbi. Haadha kiyya dura dhalate kun dhugaa isin jedha. Mee fakkeenyatti warra qotee bulaati maatii qotee bulaati hundi kennaa. Mee naannoo kenna irra baay'inaan ka qotamu dinnichaadha. Dafee gaallee gatii ta'eef. Dinnichaa kana osoo inni billiqqee jissee abaaboo jissee jechuudha. Ababaa baasa. Sana booda ababaa san jissee lammaffaa waqtuu inni baase yaasanii jechuudha. Osoo inni billiqqee yookaan abaaboo hin baasin dinnichaa kana kotaakkotu yookaan yaasuu hin dandeessu. Isinillee warra ammaan tana asirratti waa'ee jeneraalaa maarre gubbaa gaffudhee baxaabbatu kana isinitti himuun isiniin fudhatamu. Hin geenye. Sammuun keessan ammatti dhugaan fudhatu. Kanaaf isin waliin dadhabuun nama hin barbaachisu. Gaafa qophii taate isinuyyuu gaafa sammuun keessan waa fudhachuu qophii ta'e gaafsan fudhattanii jechuudha. Suudii ka baale akkana jechuun nama gaariidha jechuudha barsanyii. Maqaa akkanaatiin nama yaamuun nama gaariidha jechuudha.
yoo sii galte dubbina nama waan ati jettu san kaasuun barbaadu. Maqaa kanaatiin nama yaamuun nama gaarii jechuudha. Maaliif sagantaa kiyya fixee jira jechuun irra baay'inaan jedhe waa baay'ee qotanii irra baay'inaan kan qotamu dinnichaadha jechuu barbaadeeti. So namoonni gugurdaa yeroo nu yaada kenna xumurre dhufanii sagantaa biraatii walitti deebina akkasii fakkaatanii buluu irra uffakkaatanii bulutu caala yaa Oromoo. Fakkaatanii bulina maaliif guyyaa uffakkachuun dhufe rakkattaa beeyta. Fakkaatanii bulina ufuma fakkaadha yoo miskiinummaallee qabaattan yoo fokkinnas qabaattan bar waan qabanii amanuun gamnummaadha. Gamnummaa beekumsa. Hanqinna kee fudhatte jechuun beekumsa. Hanqinna keetii amante jechuun beekumsaa oliiti. Malee gadaantummaadhaa miti. Maaliif kan waa hundaan guutame Rabbi qofa. Namni hunduu hanqoodha. Abbaa eenyu haa ta'u hanqoodha namni hundinuyyuu. Namni guutamaan dachii kanarra hin jiru ergamaa kenna malee nageenyi fi rammanni isaan irraa jiraatu. Guutamaan hin jiru. Kan waa hundaan guutame Rabbi qofa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaafi bari ani maalirratti isin ajaa'ibsiifadha gurbaa Jawaar abbaa dhugaa jettu kana jechuudha. Bara dabree erga jijjiiramni dhufeerra nu Jawaaritti xiqqoo ni aarre maal nu jechaa turtan duula baay'ee anafa guyyaa tokko feesbuukii amata meeqa qabadhe daqiiqaa tokko keessa narra jim godhan daqiiqaa tokko keessatti awwaa'ee isaa qeeqee maxxansee jennaan. Suuraa kiyya amata meeqaa feesbuukii irra nan balleessine suuraan kiyya ol galabbatamee gadi galabbatamee yooma san feesbuukii kana ol guutee jechuudha. Garuu Jawaar jechuudha. Akka hanqinna qabsoo Oromoo keessatti dogongorri hojjedhe yoo jiraate jedhe qabsoo dhiiga qeerrootiin dhufte OPDOtti kennuudha jedhee miidiyaa irra dubbate Jawaar. Nama anuu dogongora uume jireenya kiyya keessatti dogongora akkanaa uume jedhee ufitti himu isin immoo no Jawaarin dogongora abadan Jawaarin dogongoru yaa jarana. Jawaar yoo jeenata gale nu jeenata waliin hin gallu bar sirriidha nama deeggaruun gaariidha. Jawaarin nurralleen deeggartan inki jibden usuu amma Jawaari bakka rakkinnaa wayii seene isin warra irraa baqatu. Warra Jawaarin suuraa gadi garagalchu. Garuu nu warra Jawaarin yeroo kamuu ni komanna malee eeyyan dhugaa isaati. Nu qanii inni akkas godhe qeeqaa turre bar. Isin immoo qanii nu qeeqnu san suuraa kenna gadi nu galabbataa turtani bar. Ila yaa jarana. Yoo fakkeenya shufeerri tokko su makiinaa oofu. Makiinaa isa akka inni dabsi argitu yoo ittiin himin ta'e namni du'u jalqaba si'i. Aboo marii karaarra deebisii jettaan jechuudha. Ila Jawaariin iyyuu hayyuun jechuudha. Hayyuudha jechuun nama badii ofii amanee jedhan. Ila dogongorraan godhe jiraate kanaa jedhe. Qanisaan garaa nu qabbaneessi jechuudha Jawaar. Waan mormaa turreef illee arganne nu yoomuu deeggaruunis faarsuunis dhiisuunis nurraa tolaa jechuudha. Sababbii hoo ejjannoo qabna. Waan irra dhaabbanne qabna. Hawaasummaa irra dhaabanne malee dhaaba irra dhaabanne. Inni kun kana dhaamsa dagadhee ba'aa jiru OMN jechuudha miidiyaa keenya. OMN hamtuu fedhellee yoo dalage X irra kaa'u wanti nu barbaachiseef maalidha? Maaliif irra kenna X? Anii fi ati hiree kanaan kan dhugee miidiyaa kana ta'uu beeyna? Hiree miidiyaa irra baanee yaada keenya bilisaan ibsachuudha. Hiree qabsoon Oromoodhaa guddachuudha. Hiree maalummaan Oromummaa daraan cimee addunyaa irra beekamuudha. Hiree jaarsaaf jaartiin siree irraa kaanii qabsoo ofitti cimuudha kan nuu kenne OMN ta'uu beennaa.
OMN miidiyaa qofaa miti akkuma yoonni gara jechaa turan ilma Oromooti. Ilma Oromoo gamees har'as borus hantuun fedheeyyuu yoo dhufne jecha kana miidiyaa kanarraan jijjiirtu an kaayyoon ganama. Jijjiirus fintaa. Waan kenna yoo dabe fakkeenyatti yeroo baay'ee na ajaa'iba. Hanqinni yoo uumame hanqinni kun akka uumamu. Dachiif samii wali galabbatu. Maaliif? Obboleessa kee obboleetti kee mana kee keessatti taatiniif abbaan kee waliin dhabanii. Abbaa fi harmeen kee waliin lolanii sintumneesi. Maatii kee keessa hin jiru walitti bu'uun. Emotionaliin hin jiru. Si guyyaa meeqa si ari'anii ala si bulchan. Kijibdoota. Siyaasa jechuun tokkoffaa manaa gadi qabii. Mana keessattiyyuu mana keessatti dhalatte maatii keessa harmee fi atinuyyuu yeroo tokko wal dhabaa siin lolaa waliigalteen dhabamaa deebi'a akkasittiin jiraata ilmi namaa. Miidiyaa saba haganaa afoo bu'ee hojjetu miti jechuudha. Jidduu nama lamaa hiriyyaaf jaarsaa fi si jidduu garaagarummaan hin jiru ni jira. Ilma namaa jidduu garaagarummaan akkamitti dhabamu? Ollaa kenna hoo ollaa hundumatu gaariidha. Ollaan kenna garaagarummaan qabu. Siyaasa jechuun maalidha? Garaagarummaan ni uumama. Garuu sirna jira sirna saniin furama. Garaagarummaan akkamii uumamu jettanii dachiif samii galabbattu. Obboleessa na ajjeesaa bar. Haati nuyyuu bar yoo garaa jabaatti ilmoo fi ni ajjeesti bar. Siyaasa jechuun tokkoffaa asii ka'a. Yoo bilchina siyaasaa qabat amma Jawaar yeroo baay'ee yeroo miidiyaa irratti dhufee waa'ee siyaasaa xiinxalee dubbatu maal akka inni fakkeenya godhatu mee cadhisaa laala nama kana. Siyaasni Jawaar maal akka of keessaa qabu. Isarraayyuu silaa siyaasa barattan. Akka dhungoo bal'aa dhungoo halkanii ka jedhanii sanin fiigina akkanumaan olii gadi jechuudha dhugaa rabbi isiniin jedha. Silaawuu namni waa hubate akka keessan kanan ta'u. Bar siyaasa baranaatiin waa raajii meeqa akka uumame beektu hiriyootatu hojiirraa walari'e. Jaarsatu jaartii hiike. Dhugaa rabbi kun waan qabatamaadha. Waan ijaanillee argine waan gurraanis dhageenye waan nurraayyuu ga'e. Siyaasa bara kanaatiif namni qara hojii wal beeku wal seensise hojiirraa wal ariisise. Antasumaa siyaasaaf jedhee dhala Oromoo miti dhala diinaayyuu hamtuutti yaadu. Itti yaadu jechuudha siyaasaaf jedhe. Siyaasni hoogganas yoo ta'e qabsoon baabura bar. Ni deemti bakka tokko hin teettu. Ani maaltu kanaaf jedhee hawaasa kiyya mufachiisuu, hawaasa kiyya arrabsuu maaliif? Maali waggaa 100 jiraadhaas gubbaa yoo danda'e yoo waan gaarii hojjedhe imimmaan gaarii bitadha. Gaafa du'e kabaja argadha jechuudha du'aan kiyya. Kana ta'uu wallaalina warri asirra caffartan likkii malee. Jawaar bada mucaa kana Jawaar abbaa biyyaa lammi maqama kee yaamee sitti ma yaa lammi dhageessa. Durasii kaasee ture waa'ee hooggantoota. Hundinuyyuu gaafa barcuma qixa ofii qixa walii argate deebi'ee araaramee walii nyaatee dhuga. Mee dhuguma rabbii yoo sammuun ku isin dalaga ta'e namni akka adda bilisummaa Oromoo shaneetii fi namni akka kallacha walabummaa Oromiyaa duula walirra banaa ture jira. Garuu warri duura san jidduutti ragadaa ture martu asuma gubbattafe. Jarri garuu uteela wal yaamanii waliin nyaatan, borullee waliin nyaatan, rabbiinillee warra waliin nyaatu isaan haa godhu. Waan waliin dhaban malee waan irratti wal dhaban hin qaban. Qabsoo Oromootitu, miidhama Oromootitu, gabrummaa Oromootitu kana godhe hundaayyuu.
garuu yunu bakka nu geenne maafoo bakka nu nyaanne maafoo kan ebeluun sun akkasii maal jenna maaliif kaan xiqqeessine kaan guddifne bar amma nu jeneraaltichi nama gandaati teessuma jawaarirra taa'e taa'a bar jeneraaltichi illee teessuma daawudirra taa'e irra taa'a kalafa taa'ee teessoorra taa'u hin jiru bar kan gubbaa taa'ee lafa taa'u hin jiru bar namu akkanuma walafoo taa'ee dubbata abbe si galti miti kanaaf nu meemee jidduu kanatti maa dadhabdu maaliif waan hin taane Umar Fetoo Gadaa sirreedha arsii ta'ee nama akkana bilchinnaan dubbatu akka targuun feene nan beeka garuu ani namni akka keetii kun hiika naaf hin qabu maaliif mee siyaasa dhiistee akka namaati yoo ijaan argite maal rakkina qaba wallaahi irratti lakkoofsa Oromoo keessaanis intala jechuun nama tokko Oromoo miliyoona meeqaa keessaanis nama tokko obboleessa kiyya yoo na argite maal rakkina qaba maali miidhaan isaa waay maali rakkoon isaa bilookii isin godhuu wallaalle garuu isin godhuun barbaadu namu yaada ofii ibsachuu osoo safuun cabsineen alatti yaada isaa ibsachuu rakkoon qabu kanaafi waa'ee deeggartoota ati safartuudha miti bocaa waa'ee deeggartoota maaliif beektu yoo ta'es paartichi miliyoona malee miseensaa miti ishii sitti himnaa yoo dhugaa barbaadde soo kanaafi wal jibbuun wal xiqqeessuun nun guddisu duubuman nu deebisa Oromootti moo xiqqeessa Oromoo faffacaasa dhalootuma waa hamaa dhaalchisna malee bu'aa nuuf hin qabu kanaafi harkistanii dubbiin siyaasaatu yoo na deebite duraayyuu na keessaan dhumtu amma giddimaan gabaabsa nagayaan turaadha fayyaa argadha Oromoo rabbi tokko haa godhu dhaabboleen Oromootis boruma walitti isaan deebisu xaarii ufii xaarteef ija maaliitii ummata kana arginaa walitti deebiti dantaa kenna sun taane kanaaf isin baay'ee dadhabuu isin hin barbaachisu Oromoo kutaaf gandaa hiruu isin hin barbaachisu yoo dhuguma qabsaayaa sabboonummaa isin nyaatee akkanatti isin dannasiisu ta'e deema gandi hundi Oromoon adda kutaan 11 martinuuyyuu rakkataadha karaa irra bulaa jira mee sanniin deeggaraa deemaati dhugaa rabbi isiniin jedha yooma dhugaa sabboonummaa akkana ibidda isin qabaa jiraati sabboonummaa jechuun isa sanidha sabboonummaa jechuun yoo bishaan Haayilaandii tokkichaa rakkataa Oromootiif akka bitamee geessamuuf ijaarama keessa hirmaatteedha sigalee qabsa sabboonummaa jechuun isa sani malee sabboonummaa koomentiin nama arrabsaa hayyuu xiqqeessaa suuraa kaa ol galabbataa gadi galabbataa so akkasi kaddaaminnatiin yaaduu naman dhoogitu beeyta warra kaddaamaa ta'uufaa ofi gaddu jira kun kaddaamaa ta'uun faati ulaagaa nama waan hin guunne itti fakkaatu intala bar kaddaamaa jechuun warra masgiida ijaaree warra ijaaramee lammii qarqaaree mee yoo iyyanii isin hima isinin galu se'esuuta sittima kaddaamaa jechuun bar warra waan mootummaa in hojjanne hojjateedha beeyta fooqiina tadhaa eessatti maal keessatti Oromiyaa keessa argituu fi manniifni adda Oromoon baadiyaa magaalaa keessatti keessa jiraatu kuni kan gadi diddiriirse caasaa mootummaatii miti kaddaamaa fi kaadima biyya Arabaa hojjetu jechuudha siigalte akkana yoo sitti akka siigaltu abdii qaba kanaafi kaddaamaa ta'uun namummaa maaliif nama gadi naman godhu jedhee yaadu qofaayyuu sun taane akkasii amana sababbiin waa baay'ee hojjanneerrallee ka waa baay'ee yaannallee ka iddoo baay'ees geenne ka kanaafi
waan nu dhagahamu hin qabu kaddaaminnatiin isiniin jechuu barbaade. Qoy tokkicha kana likkii galchee deema. Ilma haadha jala dhufeeshi balage. Maaliif na kabajne ka kabajamuuf kabaja namaa kennu nama feesisa. Egeessa miti. Yoo kabajamu ana bira gaafa dhuftu yoo akkasi kabaju barbaadde anuma kabaji an sana booda dachaa si kabajaa jechuudha. Dhumatteera dubbiin si galee gurbattii amma beerri maraatte jettu saniini beera jechuun maalidha isa jalqaba. Usuu beerri hin jiraanne ati dachii kanarra dhuftu tokkoffaa biite. So kana fakkaatti sa'aatii baay'ee ture jira chaarjiin kiyyallee akkamitti akka hagana ture hin beeku. Warri hagammatti na hordoftan guddaa galatoomaadha. Kana warra sammuu qollofame waliin haasa'uuf yeroo hin qabnu. Warri sheer gootan ulfaadha. Sagantaa biraa akkaataatti nu simattan laallee dhufna. Gaafa dhufnu immoo nu maraannee kaan gaffuunee kaan irra deemuuf miti. Yaada sirrii yaada ijaarsaaf ta'u waan beennurraa ni gumaachina. Sanuu yoo nu mijate nama hojiitillee waan ta'eef yeroo haasaa baay'ee hin qabnu. Kanaaf guddaa galatoomaa nu hordofuu keessanii. Maaliif beektaa Abiyyuu wanti nu rakkisee faadha jala dhufe isinillee warri haadha jala dhuftanii nama rakkistan nu rakkisina. Namni haadha jala dhufe adaban beeku beektaa maaliif aadaaf adabatti hin dhalanne ka jalqaba bade. Kanaaf adaban qabuu jechuudha namni haadha jala dhufe. Karaa rabbiitiin halaala irratti miti karaa aadaa Oromootiin illee karaa irratti miti jechuudha. Seera irratti miti. Tanaaf adaba baddani kanaaf waan gadhee haasoftani. Sini galte nu waan isin jettan achi deebisnee isiniin jechuudhaa fi safuun guddanne adabaan guddanne hawaasa aadaaf duudhaa qabu keessa guddanne waan ta'e ni qaanfannaa jechuudha. Kanaaf guddaa galatooma. Kalaas deem dhugaa keessanii guddaa ulfaadha hayyee nagatti.